السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا ماتي مؤجو نجني كيسان بدا احترت في جبهة تبلي وانتيا وجرات تنبغي نجيا تاتا اسنين جتا نانا ولا قاتي نم يكون نم أروموتي شيكا أبا جولي سديتي جيران يتهمتي المان ساوان التي ورطو الأبي ركتي قافا كوكت ألفتو هذا مناسات قسو kan lafaan qofuran akaafaa fudhatee deeme jedhan gara galgala sadda jennaan qaansiraa wii argadhee hojii boolla qoffaraa wii jedhee itti deeme yoo maal godhe turu qofforee ufumaa isaati qabrii qotatee jechuun naannoo qabrii dhaqee qabrii qotatee uf ajjeesuu sodaate keessa ciise jechuu laxi jedhe ufii isaatiif hawaalee uf ajjeesee farwaalaa jiraa jechuudha. Odumaa keessa ciisu halkan achitti dhiite achitti aduun itti dhiite achuma bulee lubbuun keessaan baane hin duune itti roobee boolla keessa roobni bishaan ol guutee akkuma isin argaa jirtan kana viidiyoo irratti achuma keessa buleetu hin duune akkasuma bariisaa sanarra soqaa namni haajama isaa injiraami qabrii kana to'attu jiran fakkaate argan. yoo arganu boolla bishaan roobaa guute kana keessa ciisee jira hin baasanii bahuun barbaanne fayyaan qabdu jedhanii lakkaan fayyaa qaba hin barbaadu ani bahuun barbaadu ani du'uu barbaada badee dhiifamaa guyyoota lama sadiin takka viidiyoo narraa deemu dhugaa dubbachuuf sinirraan banne viidiyoolee hedduu ajaa'ibaa kanneen ajandaa wajjin wal qabatanis ol garagalee hafee sababa ishee fakkaatanitti fakkaata. Egaa obboleewwanti har'asni walitti deebine inshaallah har'anaaf sirrata jedhee abdiin godha. Yalla wantoota haaraa miidiyaa irra deddeemaa jiran waliin laalla nafaana bu'aa oke. Inni tokko farratti itti sana wajjin haalaallu. Hello, assalamu alaikum. Maazaa fudhate birriikoo. Amma haadha ji'a afur guuteera jechuudha fudhachuun si naan galchaa jettee madaamii tokko hawaadhaadhaan sii galchaa jettee fuute amma maasitti fakkaate haadha dhufe haadha hatta Dubaayiidhaa dhufeen haadha dhufee qabeennaan na dhooftee naa kennuu didde hin kennuu jettee na dhowwattee jechuudha. Amma maal wayyaa na barbaadaati na fuudhaa birriikoo inshaallah na fuudhaati bakka intinii taate na dhooftee dhiigni narra lola'e kunoo ishee amma na barbaadaati na fuudhaa isiin hin badde narkaa badde bakka isiin na dhooftee badde dhiigni narra lola'e bareechaa na barbaada jedheen isinitti maara gaadira. Adara ijoollee keetii kan galcha jettee kaatee fudhattee hambifattee jechuudha. Hindidde na dhooftee badde adda kunoo. Satee birriikoo. Amma haadha ji'a afur guuteera jechuudha fudhachuun si naan galchaa jettee madaamii tokko hawaadhaadhaan sii galchaa jettee fuute. Amma maasitti fakkaate haadha dhufe haadha hatta Dubaayiidhaa dhufeen haadha dhufee qabeennaan na dhooftee naa kennuu didde hin kennuu jettee na dhowwattee jedhamti. Suuraan isii akkuma argaa jirtan tana intala suuraa argataa jirtan tana dhugaa dubbatuuf dubartiin isiin dhooftee dhiigarra yaasatuun haadha ilmaaniiti argataa fuula isii akka inni jiru xabaasoftee bifa jijjiirrattee birrii mana madaamitti hojjattee birri dirhama Dubaahii 7,000 ajmaan jiraatti micattiin jechuudha. Maazaa jedhamti birri hin ergasiif erga hawaalaadhaan jettee namitti irraa fuusistee fakkaata namitti isiin bira hojjettu madaamii isiin bira hojjettu irraa jechuun fuusistee itti kennite maataan tun jechuudha. Kaazaan jalaa balleessuu bichaa miti eessaa turtee gaafa isiin bakka hojjettu irraa kaatee dhuftee Dubaa'itti dhuftee qabdu micatii darbira geettee qabdu na dhoofte jetti billaaleekum namatti dhagahamu garuu haati ilmoon haadha yoo dhoofte namatti dhagahamu biyya ormaa keessatti ani isii argee jechuun wallaahi
akkama kaleellee ilmaan gadi naqeesneen jedha wallaa laazab garaan kiyya kun dadhabee maal keessa jirra zabana akkamii keessa jirra waan jedhu jechuudha zabana akkamii keessa zabana biyya ormaatitti dhalaa dhiira walitti garaa jabaan rabbi naqasii yaa baasuu fi namni beektan bakka jirtanitti mi'attii tana qabaa fi ijoolleen Dubaahii jirtan mi'attii tana warri ajmaan keessa jiraatte jedhani warri birrilee irraa ergattanii beektan mi'attii tana haadha tana qabaa fi maaltu ta'e gaariidha. Maal isinit dhagahama Oromoo wallahi maaltu isinit dhagahama bakka namni rakkina keessa taree jechuudha rakkoo ilmaan isaa taa'ee ilaaluu dadhabee hojjetee fooyyessuu dadhabee abbaan ijoollee 8 du'a filachuu jechuun hammam jireenya isaa gamtee jennaan garuu ka qabu ambashaabbashee fayyadamu neema rabbii kanaan beeku. بالله عليكم ربي فرسولين اسين قبه نمني فيديو كون اسين قبه كلين شير غداتي والبرانغا كيسو متي جولة سعودي عربية كيسا جرتو جولة جماعتاتي جتو شير غدي والبرانغا يغربان كون كان يرجع سعودي عربية كيسا كان جريا كانت تداني غرفا جران المجمعاتي كان مو غرفا جرو جولة حررغي شير غديتي والبرانغا غربا كان لبو إساق أقبا أجيسو فتراني ميديا رتباساني ولكن بالله أغرسيساني جناني تيك توكين جرى آدابي جتون ربي فرسولي نسين قبا شير غدي والبرانغا هدوبينكم بكا قدا أغا لبو نما باسو جهجرا وان الرتج اللساني ميت بوساب غندا جتشتي تقول آجتيتي لبو نما لبو نجولي مسكينا بيا غرا كيسا جرتو باو جرتي وفيقانو قدا كيسو متي جولي مزرعة كيسا جرتان جروبي الأولي الأجراد تكتكان قبا كيسا ننجراتنا والله وبالله بجاسو كنيسا أكان قرانا منياتو إلمنا مامتي حيوان يكنت قرا والتي جبات ايادين بإخوان إلالي وانجر قوتو جران إلالي سبحان الله نعلة الله عليكم والله وريقس قدام بلا ربي سن الرحى جراتو بسم الله قمتو هنرق ربي نقاماتي كيسا نتسن ديبسي وريقنا قدام قصافي قندم ماد آيتني وريقنا والميدا وريقنا مسكينة دلقاتو دا مسكينة وان بين نبينا ما كيسا جراتو راتنك أما درتو أكندك أبداني الزبدان ديتو أزابني دنيا أسرع سن الرحى جراتو والله إنا لله وإنا إليه راجعون. أرجتني وجه رومو وجه عندهم أرجتني هنگ أسيد رسيد من جرا جتشو هنگ أسيد رسيد من جر في مسون لكنا ميديا خنا رجرا ولت ننقو ملء ولت نتقوم سا هنجران أبدا العبدين أمانة فردا كأرسي فارسس أرسي واقول أنجر وفي ساعتي ميديا رجع مسات بتشجر كان جمّا ربسس جمّا واقول أنجر أرسي أي جمّا ربسنا وانت كنوف قرآن تروجت نوف فيدنو كارجت أجي مربسس كارجت أرسل أرجع ربسس جمة أرجع ربسس مال انتم من برودة كمال في النجزة هدو كيسة توم من الرجالن كنا مسلمة خنجا شور الرجالن كنا مسلم جمة أرسي ولا هارجع أورميا كيسة غوستي قدّا في بيجي قدّا في كتان قدّا كتاخنا إسلام ملين كتاخنا كيسة قتي قدّا في جهة قدّا قبتي كوباي إنا والنيات اللي كتاحد ما والجبنا كانت سلا والجبيسو قبل بر سلانتي ور والجبيس بيتيو كنوسو قبل بر هنگ أما هنگ صدركا خناتي ولينتي منيجران فيديو انتو تراواتم تخاليسا مبارك مسمى غري غرغلتا وبليسا كسا جموان تي فبورا الخاسه المررجيتو ما ادري مالك مرود قالوا ده قلبي فدنان تيك توك دربي باسه جتو دي فيرا قلبي دورغوان تفسير تيك توكا اما لمو كغبرا غاست الرابري غافدو كان رافور جر ارسيد كوني مو ولو نفكا انا مال اسهاني بكو جم اسهاني كان وجم ولا لا وان ارادبتن اللين قوان التكتيسي اللين قوان اربسلين اللي هنقب ولا لا قف خلاص كوتافي غندا غوسا كم بكا هم بوكون بكا كمو غن بكم بوكون اورمون بيكيسا ركو بيلفي فنو دموت جرتي ورتو كومن في تجربه بيكيسا نتمو لا فرا ولفنا ميديا ولفنا بيكيسا تدونا ترانو رمود ما تيجچو ربي نغانو حبس اسني تيكو كنا اول يا زبي ሰላም ወዶች እንደምን አላችሁ? ዛሬ አንድ ኑሩ አማሩት በራሱ ጊዜ ራሱን ለመቅበር የተዘጋጀ ሰው ይላስቀኛችሁ
ይህ በምስሉ የምትመለከቱት ሰው እዚሁ ሀገራችን በኦሮሚያ ክልል እዚህ ወለጋ አካባቢ የሚኖር ግለሰብ ነው። ይህ ሰው በኑሮ ሁኔታና በኑሮ ውድነት በጣም ይማራራል። እለት የሚያገኘውና የሚያወጣው በምንም አይመጣጠንም። የ8 ልጆች አባት ነው። በጣም የመረውና አዳር ስራ ሊሰራ ነው የአዳር ተረኛ ነኝ ብሎ በማለት ከቤት ለባለቤቱ በማስፈቀድ መዶሻና አካፋዩ ይወጣና መቃብር ወዳለበት ስፍራ ይሄዳል። መቃብር ወዳለበት ስፍራ ሄዶ የራሱ የሚበቃውን የሙስሊሞች መቃብር ብሎ በራሱ ስም መቃብሩን ይቆፍራል። ከዛ በኋላ ቆፍሮ አፈር የሚያለብሰው ሰው ያጣል። እዛውን በተኛበት እንቅልፍ ይወስደዋል። ሲነጋ ዝናብ ዘንቦበት እንዳለ ሰውነቱ ጨብለቅ ብሎ ያድራል። በአጋጣሚ አዲስ አፈር ሲያዩ ሰዎች እንደ ይሄ ነገር ምን ይሆናል ብለው በሁኔታው ግራ የተጋቡ ሰዎች አጠገቡ ይመጣሉ። መጥተው ሲያዩት ሳይሞት በህይወት እያለ ጉድጓድ ቆፍሮ ተኝቷል። አግኝተው ለሕክምና ይሁን አይምሮ ይታሟለው የሆነ ችግር ደርሶበታል ብሎ ሊያሳክሙ ቢወስዱትም እሱ ፈቃደኛ አልሆነም። ልሙት ልጥፋ እዚሁ himbaasuudhaaf yoo deeman hidhiibatan dide boolla keessaa nan baasinaa jedha jechuudha. Asuman awwaalaa jedha jechuudha biyyeen har'araa. Wallaahi hedduu waan qalbii nama cabsaati. Rabbiin rakkina biyya keenyaa haa balleessu. Rabbiin wallaahi nagaa nuuf haa buusu. Nageenyi dhabamutu rakkina lallabutti jira. Nageenyi dhabamutu ekonomii kuffisutti jira. Ekonomiin gaafa kuffimootuyyuu namni beelaan saaxilama. Akkuma immoo uummata argitan daa'imman qabatanii kararra yaa'anii jiranii. Akkasuma uummata Arsii shirkaa namni xiqqeen dhumaan jiru beelli fixaa jira. Rakkoon fixaa jirti. Namni facaafachuu hin danda'u, qotachuu hin danda'u. Ooyiruu buqqa'ee kun manatti dheessee katama dheessee jiraachuu jira. Jireenyi katamaa hojjetanii jijjiiramuu hin jiru. Manni kiraadha. Wallaahi rakkoon nama keenyaa sila akkanatti taa'anii miidiyaarra wal arrabsuu miti haganama galgala walii iyyanii iyyisiisanii lallabanii mootummaan kun akka nagaa buusu. Mootummaan kun akka seeraan uummata bulchu akka rakkoo uummata miskiinaa kana furu ka godhan jechuu sila. Garuu namni tokko wal yaadataa hin jiru. Oromoo miidiyaarraa kun wal ajjeesu albii walii guurrachuu jirti. Tuuwwan arramaa wal qalaa oolti. Hayyoonni keenya hatta qabritti kabaja dhaban. Ormi garuu tokkoomee argitan taatan. Dhibamaa isaa yaalchifataa. Bal'aa isaa jabanaa fi rakkataa isaa rakkoo baasaa. Beelahaa isaa beela baasaa. Kaman saaraan qaanu mansaarattidha. Tokkummaadha malee ekonomii fi jireenyi nuti keessa jiru tokkuma akkuma warroonni biraa amaarri biyya ormaa keessa jiraatte tokko taatu odoonillee biyya ormaa keessa jiraatu tokko taatu isaan caala waamee hojjechuu dandeenya baay'ina keenya kana hojii biyya keessatti Oromoon hedduu baay'ee lafa isaa Oromiyaa keessa irra jira lafti isaa waa hunda oomishti sababa ofii isaaniitiin wal basaasaniif har'a nageenyi dhabamee Oromiyaa keessatti ofii wal tokkomanii har'a amaarri irratti jakkana banattee keessa deemtee attaraamusu jirte Oromiyaa keessatti namni keenya tokkochi hidhataan hin jiru jechuudha. Jarri daa'imni isa biyyilleen kilaashii fi masaaraa fi wanni itti seeratti baafattee uummata fixuu jirti. Mee akkam goona kana shita akkam ta'an mee akka furmaanni maal ta'a? Hagyoo miccadhisna. Paartiiwwan poolitikaa duraanuu xiqqoo nasihaa dhaamanii xiqqoo si waan Oromoo kana jala deemanii namaa fidanii haa tokkoomnu jedhan hundi isaanii xiqqoo hanga guddootti feemasaaf hanga kaanitti dacha'anii jiraniitii fi jalatti hundi isaa maxbaka keessa deemee shunkurtii ciruu jalqabe kun niitiidhaa rifeensa firuu jalqabe hundi isaanii dacha'anii jiran ka miidiyaa har'a wal fixu wallaalaa ta'ee jira wallaalaan sheekota sin dhaga'u rakkinni Oromootti hin dhagahamu warra isaa hin beeku warra isaa quban qabu warra isaa hin bilbilu wallaala waa yaaduu hin danda'u kaaree rakkinni biyya keenyaa hamma sadarkaa namni lubbuun jiraachuuf jibbee ilmaan 8 kana gatee namni abdii kutee du'u of ajjeesuu sodaatee jechuudha rabbiin akka raamta'een beeku of ajjeesuu illaan namni kun of ajjeesuu wallaallisaa akka raamta'e waan beekuuf harka isaatiin boolla qotatee laxxe jedhee keessa ciise. Anuu ufiinuu du'aa sitti dhokadhee jedhee jechuudha. Garuu rabbiin lubbuu guyyaa malee baasuuf namatti fidee kun as keessaa baasuu jiran. Kun ka du'uu ka'e laaffatee jira namni bishaan keessa bulee qooqa bulee qotee ofii kanaa boolla kan hunda adda isaa qotee namaaf hin qonne ofii qotatee sabdanii sadarkaa kanarra jira jechuudha. Du'aa godhaaf akka jirtani wallaahi du'aa godha wanti nuti biyya ormaa kana keessa hojjetannullee homuu waan nu siqaan jira wallaahi nutillee biyyatti waa sirreessuu dadhabnee jirra
galillee ilmaan keenya guddisaa waraa hin jiru jaalala keenya jiraachaa hin jiru maatii keenya bira jiraachaa hin jiru ሰላም እንዴት ናችሁ እኛ ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን ታፍነን ያለነው እኛ ያለነው ሴራኮ ኤጀንሲ ነው ከኢትዮጵያ ከመጣን ከ8 ወር ከ7 ወር በላይ ሆኖናል እባካችሁ ለሚመለከተው አካል አድርሱልን እኛ የመጣነው ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ከቸምስ ከሚልቶ ከዱራት ነው የመጣነው እባካችሁ እኛ ታፍነናል 8 ወር 7 ወር ሆኖናል ምግብ አና ያገኘንም አይደለም ብዙ ነገር ደግሞ እኛ ያጣና እባካችሁ ካልቻላችሁም ካልቻሉም መፍትሄ አሰጡንና ወደ ሀገራችን እንመለስ ይችላል ሸር በማድረግ ያለነው ሴራኮ ኤጀንሲ ነው እባካችሁ ያለውን ነገር እርዱን እንላለን እርዱን ሴራኮ ኤጀንሲ ነው የሚባለው 5 ከ5 በላይ